Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummatarraa qophii kennaa ardaa ispoortii torban kanaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Sagantaa kennaa ardaa ispoortii torban kanaatiin mata dureewwan sadii qopheeffannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Hanga xumura sagantaa kennaatti nu waliin turaa isiniin jecha. Jalqaba irratti tapha Premier League torban shanaffaa kanaan kilaba kamtu isa kam mo'ate jechuun tilmaama xiinxalaa kubbaa miilaa BBC Chris Hutton kaa'ee hedduu milkaa'u kan ilaallu ta'a. Itti aansuudhaan immoo goolii Trossard galcheen Arsenal mirgaan galuu fi Champions League Awurooppaa baranaa galgalana eegaluu fi akkasuma taphattoota ciccimoo torban kanaa filataman kan ilaallu ta'a. Mata duree keenya jalqabaan tapha dilbataa darbee taphatameen Chelsea fi Bournemouth galchii malee walqixa ba'anii jiru. Mauricio Pochettino barana manaajara Chelsea erga ta'ee booda taphoota 5 keessaa tokko qofa mo'atee jira. Taphoonni baay'een sanbata kan gaggeeffaman yoo ta'u Liverpool Wolvestiin Manchester City ammoo West Hamin 3-1 mo'atanii jiru. Manchester United garuu Brightonin 3-1 mo'atamee jira. Tottenham Sheffield Unitedin 2-1 yoo mo'atu Newcastle immoo Brentfordin 1 mo'atee jira. Qabxii kennaa lammaffaatti yoo deebinee goolii Trossard galcheen Arsenal mirgaan galuu isaa yoo ilaalle Arsenal tapha dilbata darbee gara dirree morkataa isaa Everton deemee taphateen goolii 1-2 mo'atee deebi'ee jira. Mo'annaa kanaan Arsenaliif kan maluudha. Sababaan isaas taphichaanis caalmaa agarsiisee kubbaa to'atee taphachaa oole. Kana qofaa miti Arsenal karra goolii Everton keessaa osoo hin fagaatin kubbaa goolii ta'uu danda'u hedduus yaalee ture. Goolii Gabriel Martinelliin lakkoofsiseen garuu hanga xiqqoo fi sababa Edin Nketiah taphaan ala ta'ee fi haqamee Arsenalin aarsee ture. Waan fedhees ta'uu Zagaanaarsin mirgaan galanii jiru. Mo'annaan dilbataa darbee kun Arsenal taphoota 5 taphate keessaa qabxii 13 walitti qabachuun akka sassaabatu gargaaruu qofa osoo hin taane seenaa dirree Everton irratti kanaan dura taphoota 4 walitti aansuudhaan mo'amee ture jijjiiree jira. Arsenal karra eegaa Ingilizii Aaron Ramsey dhiisee karra eegaa bara kana bitate David Rayaan hiriirsisee ittiin milkaa'ee jira. Gama biraatiin Everton tapha baranaa torban shanaffaadhaaf taphatame kana tokkollee osoo hin mo'atin itti fufee jira. Manaajarri Arsenal Mikel Arteetaan kilaba dur taphatuuf ture Everton mo'achuun deeggartoota duratti fuula ifaa mul'achuun ergaa guddaa qabaas jedhame. Arteetaan taphataa ta'ee Evertoniin kabajameera. Garuu manaajara Arsenal ta'ee yeroo garasitti marmaarutti hanga kaleessaa mo'ateetti salphatee jira. Galataa goolii Leonardo Trossardin jijjiirramee galee daqiiqaa 69ffaa irratti lakkoofsiseen haa ta'u Mikel Arteetaan ija jabaatee jira. Goolii jalaa shaaramtee akkuma lakkoofsiseen Gabriel Martinelliin miidhama salphaan dirree keessaa ba'uu Arsenal rifachiisaa ture. Garuu bakka isaa bu'ee kan galee Trossardii kubbaa Martin Odegaard fi Bukayo Saakaan babbareechanii kennaniif miila bitaan goolii keessa buusee gara deeggartoota Arsenal aanan obaasee ture. Qabxii kennaa sadaffaan taphattoota ciccimoo torban kanaa filataman keessaa taphattoonni torban shanaffaa Premier League erga xumuramee booda ogeessi kubbaa miilaa Gaazeeks Kirooksiin taphattoota ciccimoo kilaboota garaagaraa keessaa sarara adda addaarraa taphatan filachuudhaan garee cimaa ijaaree jira. Manchester Cityin taphattoota 3 Walker, Rodrigo fi Doku filatee jira. Arsenal taphattoota 2 William Saliba fi Trossardin filate. Liverpool immoo taphattoota 2 Roberto fi Salah filate. Brighton, Tottenham fi Aston Villa ammoo taphattoota tokko duraa fi duubaan Gross, Richarlison fi Luiz filatanii jiru. Qabxii kennaa afuraffaatti yoo deebine taphoota Champions League bara kanaa har'a galgala eegala. Kilaboota Premier League Ingilizii keessaa 4 Manchester City, Arsenal, Newcastle United fi Manchester United kilaboota bara kanaa dorgommii Champions League irratti hirmaatanidha.
bara dabree waancaa Champions League Awurooppaa kan fudhate Manchester Cityin bara kana tapha jalqabaa har'a ni taphata. Newcastle ramaddii faa keessatti PSG, AC Milan fi Borussia Dortmund waliin ramadamee jira. Kilabni Jarmanii Borussia Dortmund kilaba duraan waancaa Champions League nyaatee beekuudhaas. Kanaafuu ramaddiin kun kilaba waggaa 20 booda carraa Champions League taphachuu argate Newcastle Unitedin cimuu akka danda'u gaafiin qabudha. Faallaa kana ammoo shaampiyoonaa bara darbee Manchester Cityin ammoo garee hagasumara ittiin ulfaannee fi salphaa irratti aanuu danda'u waliin ramadamee jira. Ramaddii gaa keessaa City, RB Leipzig fi Red Star Belgrade fi Young Boys ni argamu. Garee Manchester United keessa jiran ammoo akkaan itti ulfaachuu hin hafus jedhamee jira. Tapha jalqabaa kilaba Bayern Munich waliin kan taphatoo ta'u Arsenal immoo Sevilla, PSV Eindhoven fi Lens waliin ramadamee jira. Dorgommii Champions League baranaa waggaa dheeraa booda yeroo jalqabaaf taphattoota ciccimoo addunyaa Lionel Messi fi Cristiano Ronaldo malee gaggeeffamaa jira. Dorgommiin kubbaa miilaa guddicha Awurooppaa kun waggootaaf taphattoota kanneeniin faayamee ture. Amma Ronaldoon gara Suudii, Messiin ammoo gara Ameerikaa godaananii jiru. Isaan qofa osoo hin taane taphattoonni bebeekamoon akka Neymar fi Karim Benzemaanis kan taphaan isaanii dorgommii kana hawwataa taasisu barana hin jiran ture. Haa ta'u malee taphattoota sadarkaa taphattoota Awurooppaa gadhiisan kanneen itti ilaalaman kanneen akka lammii Faransaay Kylian Mbappé fi lammii Norway taphataa Manchester City Erling Haaland ija buufatee jira. Manchester Cityin barana waancaa Champions League mo'achuu akka danda'u tilmaama guddaa kennameefii jira. Jarmiyaan Euro Clubs Indexin jedhamu tilmaama baaseen Cityin Real Madrid fi Bayern Munich caalaa waancaa kana ol kaasuudhaaf carraa akka qabu eeree jira. Tilmaamni kun carraa waancaa kana mo'achuu Cityidhaaf 137, Real Madridiif 113, Bayern Munichiif immoo 111 kennee jira. Kilaboonni sadanuu carraan garee isaanii keessaa darbuudhaan xumuraaf ga'u 90 ta'u tilmaamamee Jarmiyaan kun. Dorgommii waancaa Champions League Awurooppaa haala amma jiru kanaan gaggeeffamu bara kana qofaadha. Haala amma jiru kun kilaboota 32 keessaa lamatu sadarkaa mo'anii darbuutti ce'uun kan darbe tapha itti fufa. Bara dhufurraa eegalee garuu kilaboota 36 kan hirmaatan ta'a. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataarraa qophiin ardaa ispoortii kennaarraaf qopheeffanne kanneen armaan olii turanii qopheessee kan isiniif dhiyeessan Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee OFM kanneen hafan waliin turtii gaarii.